Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya ani gaazexeessaa keessan abdiidha. Oduu gammachiisaa fi oduu gaddisiisaa akkasuma lolaa addunyaa arfafaa isinii qabnaa dhufaana tura. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf dararamaa turan akka gara biyyaatti galan jechuun murteessanii jiru. Guyyaa kibxataa irraa eegalee balaleensi xiyyaaraa torbaanitti yeroo 3 akka balali'u murteessanii jiru. Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi masaanuudhaa babal'achaa jira jechuun miidiyaa keenyatti himaniiru. Addunyaa arfaffaan Kaayiroo obbo Reedii Aadamiin eegal itti fufee jira. Lolli kun kallattiidhaan kan irraa darbaa jiru Kaayiroo Reedii Aadam ta'uu isaa dhageenyee jirra. Haa ta'u malee lolli obbo Reedii Aadam Kaayiroo irraa bane kun shamarran Arsii hedduu dallansiisee jira. Haa ta'u malee lolli addunyaa arfaffaan kun Reedii Aadamiin haa eegalu malee shamara Arsii jechuun waraana banee jira. Haa ta'u malee lolli shamarran Arsii jedhu kun sa'aa 24 itti fufee jira. Lolli shamarran Arsii jedhu kan Reedii Aadam irraa eegale kun babal'achuudhaan lola cimaa Maammadoo Faatee jidduutti uumee jira. Haa ta'u malee akka namoonni tokko miidiyaa keenyatti miti obbo Reedii Aadam waggaa tokko ol obseera jechuun amma waraanatti cabsa jechuun obbo Reediin dhaadatanii jiru. Haa ta'u malee waraanni Dimtsi Goorillaa obbo Reedii sababeeffachuudhaan shamara Arsii irratti lola labsee jira. Shamarran Arsiis lolli kun dharaan nutti baname jechuun komii kaasanii jiru. Haa ta'u malee lolli kun sababni obbo Reediin jaartii guddoo gadhiisee akkamiin jaartii xiqqoo fuudha jechuun shamarran Arsii hinaaffaa keessa galuun obbo Reedii waggaa tokkoof lola irratti bananii jiru. Haa ta'u malee lolli obbo Reedii irratti baname kun gara tokko hinaaffaa fakkaata jechuun namoonni tokko miidiyaa keenyatti himaniiru. Haa ta'u malee qeerroon tokko lola bananitti obbo Reedii maqaan shamarran dulloota Azaabaatii fi dulloota Bangaalee 2-3 jecha maqaan shamarran Arsii guutuun akkamitti tuqama jechuun miira keessa seenaniiru. Lolli addunyaa arfaffaan biyya Kaayiroo keessa obbo Reedii Aadamiin shamarran Arsii irratti labsame kun shamarran Arsii balaaleffattee jirti. Ta'us kun lolli kun gara fuulduraa obbo Reedii yoo gadi ba'ee shamarran Arsii dhiifaman gaafatin lolli kun itti fufa jechuun namoonni tokko dubbatanii jiru. Haa ta'u malee obbo Reedii an shamara dulloota Azaabaatii fi dulloota Bangaalii ta'uu waan qabdu asirraa nama arrabsitu ani shamarran Arsii hin tuyne yookaan uummata Arsii hin tuyne jechuu wakkatee jira. Artistiin sabboontuu fi qabsooftuun artist Halloo Daawwee du'aan addunyaa kanarraa boqottee jirti. Rabbi warra jannataa haa godhu jecha guutuu oduu kana gatti aanutti isin dhiyeessina nu faana tura. Artistiin Halloo Daawween ati qabsoo ganamaa ati aartii ganamaa ati afaan Oromoo ganamaa addunyaa kanarraa du'aan nu jalaa boqotanii gara fuula Rabbii deemaniiru. Rabbiin jannataan ishee qanansiisu jenna. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota har'a gaafiif deebii Abiyyee fi Jawaariin waa'ee Ilillee fi Jawaarii kanallee ilaalchisa intervii godheera. Haga isumaa laayii gochuun nu faana tura. Halloo Jawwee. Halo. Matrayasi. Abet. Maal Jawwee ati oduu keenyaa agarre bar oduu ajaa'ibaatiin bara uummataa gadhiise. Yaanu sodaadhaan silaalaa ture taa'etanii. Jawwee zamoona kana uummanni wal qoode koommaa filillee fuudhe jedha. Koon illee haa fuudhu jedhee miidiyaa kanarratti dhukkee walirraa kaasee wal fixaa jira. Maal jettamee Jawwee? Na bakka buutanii nama narrabsina. Maaliif Jawwee? Nama natti biree akkaan itti furraa deebisuun natti beeka. Akkamitti furraa deebifta Jawwee? Karra ajaa'ibaatiin qaba. Dhageettanii? Waardiyyaan barbaadu. Jawwee jara kana wajjaan diina jedhee warra iyyaa jiru jira. Jaraanuu maal jetta? Ani garuu maaliin jaan durriyyeen intarneetii irraa afaan banteef diigamu akkan taane wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Abbichuu baga nagaan dhuftan. Ganagaan nu heddan waa gammaddan. Abbichuu osoo gara gaafiif deebiin tarree dura wal barrakaa eessa dhalattamee ifan godha. Dhaloonni koo dachii Oromiyaa keessa. Oromiyaa keessa hoo ganda kami? Shaashaa jechuun. Mee abbichuu ummataaf ifa haa ta'u isin amma Oromoo qulqulluudha. Oromoo masa qulqulluuti jechuudha. Dhageettanii? Odol akkasii kaasanii akka dubbatan nan dhaga'a. Abbichuu namoonni tokko haati Amaaraa abbaan Oromoodha warra jedhee isin hamatu jira. Sanoo maal jettan abbichuu? Abbaa fi haati koo Oromoodha. Mee Jimmaa keessaa bakki isin dhalattanitti guddattan ganda kami? Biyya nan dhadheetti guddadhe Bashaashaa jechuun. Namoonni gariin namoonni akkanumaan Oromummaa namaa kennu namarraa fudhatu abbichuun akkanaa jedha. Warri akka jedhu warra akkami? Adda guguddaa burqisiisuu hin dandeenye. Akka isin itti dhalatan magaalaadha moo baadiyyaadha? Baadiyyaa keessatti dhadhee guddadhe. Ganda keessan televizyiinni jira abbichuu? Biyya nan dhadheetti guddadhe televizyiiniin jiru. Rabbiin isaanii haa araaramu warra jannata Rabbiin haa godhu. Abbaan keessan afaan Amaaraa ni beeka. Abbaan koo jecha guutuu 2 Amaariffaan dubbachuu hin danda'an. Abbichuun akkana jedhee warra haasa'u jira. Hunda deebisaa oolan hojii hojjechuu hin danda'u. Armeen teessanoo abbichuu Amaariffa moo Oromiffa dubbatan? Armeen kee lamaan dubbatu. Abbichuu akka uummata mataa qulfii kanaaf galuuf wajjaan baasuuf jenneeti uffachaa isiniin jenna. Ulfaadhaa. Dhageettanii? Oromummaa raas maquu qabnu. Abbichuu amma isin waggaa meeqa? Waggaa 14-15 keessa. Naamani. Gama dubbadhaa ka abbichuun hin sobin ama. Waggaa 30 darbe. Haa ta'u malee eega dubbiin akkasii kun ka'ee. Amma yeroo ammaa kanatti abbichuu eenyuuf qabsaa'aa jirtan isin? Waa'ee Oromoof hin qabsaa'aa jira. Akkas taanaan jabaadha. Ani ka godhu jiru ni beekna haa ta'u bakka. Wanta kan qayyaru.
اوكي جارتي توقفا شتي جارتي لما فا jaartii lammaffaa isuma tana goone wanti waan jaartii loo fikirsa لو فكريمو ee لو فكر بقى جمدة بقى ويا جمدشو خنان ترى لما إرد يبتدي سينجين سينجتشو بركاته لا جبت عاتي ترى لما جارتي لما فأما أشتي لو تكون قبض خبجو قبضة ميلا رادكو قبض وان سينجتشو لقو قبض لقيسه وان رافع سجا تنا سموت التيم أكاسي ميو yaa afurbulee bira dhufe si afurbulee shambulee bira dhufe cal jettee tama teessee eeggachuudha jarraan isii dadha eeggachu mana hidhaa addunyaati rakkoo qabu اوكي يا مسكين والله جارتي سدفاو ijaartii sadaffaan isuma tana haa taatu tan mukarri gachaa waltu tolu nuufillee ni wallisti waliin luqabdeeti oh my god Hamza garu atin poolis reesu qabda walitti لبلب وماتك في الركن قاف اني اشيل قبي همزه انا كمان هافي همزه سمبوسه همزه شورما ka jaartin sadaffaa taatu carraashii beekteetuma sadaffaa taate waan ta'eef hirima koon eeggadha guyyuma nageeche yaani amma sanatti rabbi obsanaaf haa kennu ka yaa Allah obsanaa kenni. Amala namni miskiinni kanaa kun hangaraana nyaata beeka namni miskiinni kanaa kun garaana nyaata dha amma. والله achuma teessee bakka umaatak itti wallista Hamza yaa sambuusaa jettan ogeenya sambuusaa jedhu. أصلا يعني بيتك تصدفات إمي أختي أصلا يعني كانت كفاس بشا لما فاس أكاسي ما جرشان كون بيتو كان أخو هريكو يقعد تايس Tumadi si sammi si murtee isaa minuu beekaa simji ibuut qabadhu taa'e shalablab. Mungkin rahat. بيتك اللي بعده جاكافي اللي بعده اللي بعده gaafii itti aanu maali gaafii jaartii lamaanii fixannee okay obboleettii isii tana goora miskiina tana salaattee du'aa inu haa gootu isii tana alamuu jimmaa tana aywa amma isiin era du'aa irra jirti waan ta'eef Selani rafteesi qabulu bareedu akkan waaqetti rafan raftee jaabara waati ilma jallaaba as deemee buloote mijoon jalatti akkatti laalu jiraa baran mijoo lolin boos shabakaat turee bira dhaqa aywa isiin obboleetti teenya Hamza waan nyaatan obboleetti godhate Hamza filannoon ta'u sirriin wallahi lazim waan nyaatan hin beeku waan jeef hin qabalaa namni fakkeenyaa fi namni yaani sakkanuu qaba sakkantee waan akka waan illee taatu laal oowwitee laagee qirefattee akkasitti waa oowwisa namni isiin cal jettee teessee du'aa'ee gootu haalee marra teessee tuma du'aa'ee obboleessi kiyya kana darajaa isaa ol fuudhii akkasitti du'aa'ee gooti hayyee. Alhamdu obboleettii Hamzaara rafeeti rafe. Hayyee filannoo itti naan himee madafi. Qabri obboleettii. Obboleettii fillee bara kuttee. Obboleettiin kutte ajjecha. Ajjecha. Maali taa gamana adda attu turoo? Yaa rabbii jeteenya naga godhe. Hayyee itarti. Mee fatii yazbe. Amma gamzaan kau jechuu. mi'uut godhi mee hedduu shaqamsitalleedha mi'uut godhi. Tontuuxuloo bira Warra viidiyoo tokkotan bana akka tikista kanatti haalamu. mi'uut godhi jiin ibsaa yoo wal dhageessa. Barsi as wal dhagaa. Tati yemmuu godhe tati. Aywa
Amerika asbai, Sumayya asbai. Siko ibsa. Ati mo Sumayya kana dai sagantaa yammate sagantaa taa'u tirti natti fakkaatti namumaa yammate. Ya.